Mee raayyaan abbaa macaa artistoota lama waliin raayyaan wareegameera raayyaan qabameera jedhee ka'eera maqaan kee. Tokko Eebbisaa Addunyaa waliin tokko immoo dhiyoo Hacaaluu Hundeessaa gaafa wareegamu raayyaa abbaa macaa qabameera rukutameera kan jedhu ka'aa ture. Mee isaan lamman maaltu walitti fide? Kaayyoodha. Wanni jira kana lamman fayyadu Hacaaluun Eebbisaa irraa hayyuudha. Hayyooma keessatti. Si galee? Yeroo ummanni wajjin iyyu keessa jira waan ta'eef immoo Eebbisaatu caala. Gaafa inni sun kophaa jirra. Namni inni kaan garanatti bitamaadha, inni kaan gitamaadha, inni kaan akkan dubbina iddii qabne haasaan hin qabu. Gaafa Eebbisaa an wajjin jira, ati wajjin jirta, inni xiqqoo wajjin jira, namni garaagarummaatu hin ta'in inni kaayyoodhaan Oromoo abaluu jedhamee yookaanis immoo dhaabaan gargar baheetu hin ta'in namni maqaa dhaabaa adda addaa qabu hundi Hacaaluu wajjin iyyee garaagarummaan kan. Gaafa keenya du'a keenya namni ol fuudhu.